Oduujo Arsiin haaromsaa dhaddacha odaa murtii madda walaabuu imala aadaa fi duudhaa Oromoo ganamatti deebi'uuf taasifamaa jiru cimee itti fufaa jiraachuun himametti jira. Ani lubbuun jira hin duune Iskendar Naggaa Ameerikaan fiizaa hanga 2000 ta'u haaquuf akka jirtu himame. Kooriyaan kaabaa karoora Jaappaaniin baajataa ittisa guddisuu fi humna waraanaa ishee babal'isuuf jirtu mormuun gabaafameera. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota madda walaabuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe simbiraangaa kunneen oduu ijoo kennaa galgala kanaati amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsaa turtiin keessan dhufaanaa ta'u. Haaromsi dhaddacha odaa murtii madda walaabuu imala aadaa fi duudhaa Oromoo ganamatti deebi'uuf taasifamaa jiru cimee itti fufaa jira jedhame. Aanaa madda walaabuu keessatti yaa'iinsi koomandoo fi dhaddacha odaa murtii deebisanii dhaabuuf haaromsa irratti mariin bal'aan gaggeeffamaa jira. Maddi walaabuu uummata Oromoo biratti iddoo seenaa qabeessa qofa osoo hin taane ardaa jiilaa ulfoo iddoo aadaa amantaa seeraa fi siyaasa Oromoo irratti immoo yaa'iin kanarratti ibsameeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi duudhaa keenya ganamatti haa deebinu jechuudhaan safuu aadaa fi duudhaa Oromoo cimsu dhaloota dhufuuf dhaalchisuuf hojiiwwan haaromsaa gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan dhaddachi odaa murtii madda walaabuu waggoota dheeraaf addaan citee ture deebisee dhaabuuf yaa'iinsi koomandoo ardaa jiilaa madda walaabuu keessatti gaggeeffamaa jira. Abbootiin gadaa madda walaabuu akka ibsanitti ardaan jiilaa madda walaabuu bakka seerri gadaa itti tumamu itti sirreeffamu uummataaf lallabamu ta'uu isaa himameeti jira. Akkasumas immoo iddoo seenaa aadaa amantaa siyaasaa fi leenjii ta'us himan. Dhaddachi odaa murtii kun immoo dhiibbaa sirnoota darban irraa kan ka'e waggoota 144 oliif addaan citee turis himaniiti jira. Amma garuu haaromsa aadaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffannoon kennameef jiru keessatti immoo dhaddachi odaa murtii kun deebisanii akka dhaabbatuuf hojiin hojjetamaa jiraachuus himameera. Kana malees immoo ardaan jiilaa madda walaabuu keessatti giddu galli aadaa madda walaabuu hojjetamuu fi misoomaa jiraachuus himame. Kunis immoo iddoon kun akka giddu gala aadaa fi duudhaa Oromoo ta'e itti fufuuf gahee olaanaa qabaachuus himameeti jira. Yaa'iin kun immoo yaa'ii kana irratti abbootiin gadaa hayyoonni jaarsoliin biyyaa fi qaamoleen hawaasaa argamuudhaan dhimma dhaddacha odaa murtii fi haaromsa aadaa irratti mariin bal'aan gaggeeffamaa jira. Yaa'iinsi koomandoo fi dhaddachi odaa murtii kun immoo hanga borutti itti fufuu akka danda'u himame. Walumaa galatti haaromsi dhaddacha odaa murtii kun madda walaabuu keessatti gaggeeffamaa jiraachuun aadaa fi duudhaa Oromoo dhaloota dhufuuf dabarsuuf akkasumas immoo sirna gadaa keessatti bakka murtii fi marii addaa qabuu fi akkasumas immoo deebisanii jabeessuuf tarkaanfii tokko ta'uu isaa himameeti jira. Ani lubbuun jira hin duune jechuun Iskendar Naggaa ibse. Hoogganaa fannoo fi siyaasaa Itoophiyaa Iskendar Naggaa gabaasa yeroo dhiyoo asitti du'eera jechuun tamsa'aa ture dhugaa akka hin taane ibseeti jira. Iskendar ani lubbuun jira hin duune jechuun gabaasa du'aa isaa ilaalchisee guutumatti haleeti jira. Iskendar akka ibsetti waggoota 4 darban keessatti yaaliin ajjeechaa irra deddeebiin akka irratti raawwatamaa ture himeeti jira. Haalli kun yookaan immoo lafaa fi qilleensa irra keessummoota dirooniiwwan fayyadamuudhaan irratti raawwatamaa turuu hime. Haaluma kanaan sochii fi haleellaa humnoota tika mootummaa irraa dhufan jedhamee yeroo dheeraaf immoo itti fufaa jiru ta'uu isaa yeroo ammaa kana gareewwan hidhatan biroo irratti yaada bal'aa kennuu akka ibsetti jira. Dhimmoota kana ilaalchisee yeroo sirrii eeganii fi booda odeeffannoo dabalataa akka kennu dubbate. Iskendar qabsoo fannoo humnoota yeroo dheeraa fi ilaalchisee gara jabeeyyii naannoo Amaaraa keessatti babal'ate keessaa seenee waan tureef hooggansa isaa itti fufsiisuuf yeroo ammaa kana rakkisaa ta'us himeeti jira. Akkasumas immoo gamtaa fannoo fi finciltoota biroo gidduu jiru akka ibsanitti immoo hooggansaa fi qophii cehumsaa yeroo muraasaaf taasifamuu uumeeti jira. Haala yeroo ammaa keessatti immoo dhiigni itti dhangala'aa jiru ilaalchisee murtee yookaan immoo mariin kamiyyuu hirmaannaa fi murtee kallattii miseensotaa fi uummata ofii keessatti hammachuu qabas jechuun ibse. Gabaasni Iskendar Naggaa kun immoo lubbuun jiraachuu isaatiin mirkaneessuudhaan gabaasa du'aa isaa irratti immoo tamsa'e haluu isaatiin gabaasa kana keessatti wantoota ijoo ta'etu jira. Dhimmoota fannoo socho'an gareewwan hidhatanii fi haala yeroo siyaasaa naannoo Amaaraa fi ilaalchisee odeeffannoo dabalataa yeroo itti aanutti kan simbiraan geenyu ta'a.
oduu biyyalatti yommuu dabarru Ameerikaan viizaa namoota hanga 200,000 haaquuf qophaa'urra jiraachuu himte. Bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaan Doonaald Tiraamp viizaa daldalaa biyya tokkoo fi turistii 2 namoota biyya alaa hanga 200,000 ta'an irraa haaquuf qophii taasisaa jiraachuu himteetti jirti. Tarkaanfiin kun keessumaafuu namoota viizaa daawwannaaf yookaan immoo daldalaa fayyadamuudhaan Ameerikaa keessa socho'an booda kolagaltummaa gaafatan irratti kan xiyyeeffate ta'us himameera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akka ibsanitti waliin ta'uudhaan namoota akkasii adda baasaa jiraachuus himan. Haa ta'u malee lakkoofsi dhuma ammallee jijjiiramuu danda'a. Akkasumas immoo viizaan haqamuun ofuma nama sana immoo battalumatti Ameerikaa keessa ari'amuu jechuu miti jechuun ibse. Tarkaanfiin kunis immoo imaammata bulchiinsaa Tiraampii kan immigireeshinii viizaa irratti immoo to'annoo cimsu keessaa tokko yoo ta'u dhimma yeroo seeraa fi falmii mana murtii kaasuu isaa danda'ee akka jirus immoo himameera. Kooriyaan kaabaa karoora Jaappaaniin baajataa ittisa guddisuu fi humna waraanaa ishee babal'isuuf mormuun itti fufeeti jira. Peentaangooniin tarkaanfii kun Jaappaan gara humna haleellaa duratti immoo itti deebi'uuf jijjiiruuf akkasumas immoo kaaba baha Eshiyaa keessatti wal dhabdee haaraa uumuu danda'a jechuun akeekkachiifte. Jaappaan bara baajataa bara 2027tti baajataa ittisa yetiin tiriliyoona 8.9 doolaara miliyoona 56 gaafatte. Kunis immoo misaa'ila fageenya dheeraa meeshaa waraanaa Haayippeetaagoonii jedhamuun fi diroonii fi sirna waraanaa AI dabalatee akka itti fufetti himame. Akkasumas immoo Kooriyaan kaabaa kunis immoo yeroo Jaappaanii fi Chaayinaa, Raashiyaa fi Kooriyaan kaabaa gidduutti dhiphinni naannawaa jiruu fi Ameerikaan immoo Kooriyaa kaabaa waliin marii dippiloomaasii deebisuuf yaalii gochaa jirtutti dhufee akka jiru immoo himameetti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota madda walaabuu miidiyaadha. Oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaataa hanga waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isinin jecha madda walaabuu miidiyaa subscribe, like, share gochuun yaada qabdan komentara nuukaa wanta nu filattaniin waan hin taataniif galata qabdan immoo share gochuun immoo maatii keessan hundaan biraan akka geettan sin gaafanna.